akki shurrubbeen ka isa biraa kaahee isa na biraa ajjeesuu dadhabee isa na bira jiru kana lubbuu baasuu dadhabee isa fagoorratti duula labsuuf maal mara geeffadhu Muhammad ani jalqaba irratti yeroo waa dubbadhu gaafii kiyya naa deebisi malee dhalattoonni sirkaa na bira jiraniimi isaan kana maaliif na bira jiraniimi isaan kana maaf dhiise Oromoota lafa fagoodha maafi walitti erga itti kakatta Dana gari ati ijaartu ta'uu danda'a kasi bira jiru. Mishinii qabaatanii osoo wajjin hojjetan waan qabu. Mara geeffadhu. Haasoyni kee mataan isaa haasaa nama of tuulaa haasaa muka sitti naqa akka isi godha jedhudha. Yeroo haasoytu ammumarraa uummata arrabsa uummata kijibaa kana jecha haasoyta wayita haasoytu. Namni aan uummataaf quuqama uummata kiyyaaf hin dhaabbadha. Kijibni kanaa olii eessa jedhu tur maalitti amantan? Dhageeffadhu. Ati maalitti amantan? Haasoyni kee hedduu wal xaxaa. Ati bara ammallee miira gantummaatiin kijibaan si ga'e hin jiru malee hayyu ga'an rabbitti amantami. Rabbitti namana. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulullah ni jettami. Ni jedha. Wallahi wallahi maqaa rabbii 99 innatti haa ta'u gaara kana keessaa naan galchin dhala kiyya naan garsiisin. Miira biraa dhiisi. Inshaallah namni yoo dhuunfaa ofitti waa walirra dhabee wallolee nama waan fi kafalu. Rabbiin suuraa bara'aturraa fuudhanarraa fuudhu. Akka isin loogii gandummaatii fi kanaan jaaramtanii waldaa of ijaartanii fi dhuunfaan dinaggee baaftan san seetan malee Rabbiin afaan abiddaa kiyyanna haa galchu loogii dhiisi gara tokkotti haqan dabsu bakkaan haqa dabsuu jibbuutti na dhabe. Garuu har'aati namaa beek. Homaa na godhuu hin dandeessu. Homaas agartee wal bira jiru. Dhaggeeffadhu. Amma ati aga dubbattu keessatti quba akkanatti nama arsiisitti qabuu malee takkaa ijoollee wallooti quba qabaa jirta amma haasa'u keessatti kudhanii fi amma daqiiqaa 10 haasayaa jiru takkaa rakkoo akka eenyu danda'ee qabe eenyuun naa qabamuu dide eenyuun qabe tur gaafa nan haasa'u gaafa nan naga labsu eessa turte ati dhugaa moo dhara barbaad namni abbaan fedhes dura moo dhara barbaad dhageeffadhu Atina dura labsitee kan biraa boodarra itti dhufuus dhugaan dhugama yeroo kamuu namni akkasuma tur dhugaadha dhugatti amantami dhugatti namana ati ulee narra keessatti seefii narra keessattiin kakaddaan fakkaatan akka keetillee arguufi malee namuma nama waan kana keessa jiruttu inshaallah bilbilaa fi waasaapii sagalee ittiin qabu akka inni namummaan qabne arga waan ta'eef garuu quba wanniin sinitti qabeef gaafa duraatis gaafa kutaa biraatiin wal lolanis dhufeetiin jala dhaabbadhe dhugaa bakka argee lakkii osoo hin jiru kadhadhee nama na dideen komadha malee kanaa dhaabbate komachuu hin danda'u heera uummata awwallotti haa dhaladhu malee jireenya eenyu wajji jiraadhaa rabbii fi kara deema beeka. Ati shurrubbeetu keessa jira shurrubbee jettanii maxxansuu jirtanii sodaa namaatimi gaafa duraatis yeroo lolaa lubbuu namaa osoo tumamuu jiruu fideetiin qaariyaa kana gad deebise ka qaariyaa kana jiru namni tutte ana tutte jeentaa kan na bira jiruus nama tawakkala lola darbirratti tawakkalataa walitti qabee haga nama 70 bakka tana walitti qabee hin deemtan jee nyaachisee obaasee namu maatii isaa dubbisee deema ati hoo gaheen kee maal goote jirta wa eenyu waan taateefi kakuu ergaa taate bara'aturra rabbi suuraa fuudhanarraa fuudhu gandummaa kana keessa harkan qabuu dhiibe jedduu dhaabbadhe dadhabe harka keessaa fudhadhe gaafa viidiyoo waraabdanii fi soba akka ati deemtuun kanaan dhuftan ilmi namaa miira qabaa quba akkanan godhin hoggaa jette qubaami warroota dhuunfaadhaan bu'ee shurrubbee jehu wal dura hoo dhufe waan godhu beekanu maaliif dhuunfa garuu bakka namni hin oolle naman oolchina maqaa rabbii 99 natti haa ta'u irbuu Oromoo 7 gadin ala kiyya naan garsiisin hagan takfireet Afrika isaan qabu. Jalan turre yeroo mucaan tumamu deengadda dhaabadhaa ijoolleen maan jedhini sin dhageettu ijoolleen deengadda gaafa arsii galamu jalan turre gastii sanarra osoo gaafin si gaafadha yeroo mucaa gurraacha dhawan bilbila nama dhaheen aboo rabbii isin uuma sodaadhaan jennaan mucaa sanirratti wal lolan ijoolleen wal afaan garagalte namni hamma danda'u dhiiba gastii hoo namni ol siin butin dubbatuu dandeessa tokko tuqatutti hin jiru noo jee barreessuu hin jiru naa deebis manaa fooddaa cabsitee seentamu ati naa kakaddu akkaan an keessa jiru an kakadde hayyee
Ani waan inni sii kakadhuuf hin qabu. Ani nageenyi akka bu'uun barbaada. Kijibaadha nageenya bu'u osoo barbaadde kijibaan siga hin jiru afuufan siga hin jiru malee nageenya akka bu'u osoo barbaadde gaafa inni yuufi gaafa nan jedhu boo'u dhuftee na gargaartaa jechuudha. Gastii namni irra jiru ati jala jirtu akkamitti hin shakkini ani. Amma ani qulqulluudha jettee siifi rabbitu beeka qulqullummaa kee. Gastii namni irra fedhe maaltu na dhoksisiisa. Ijoollee walloo kan osin galchine tokkollee hin jirtu. Ijoollee wallootuun isiisiin hoggana. Walloo sanii mihi gaafa gandummaan uleen namatu manuu naan galchan yoom bilbilaan iyyee namni biraa dhufe mal eengadda agartee kan ijoollee san sadeen baase ana moosiif baase. Sammaa kun baase kaduu maatti gammada. Qabnu maan rakkoo qabaree asirratti nama gastii namni irra duujala galee jedhe yoo shakke hawaasni illee waan murteessu namnis waan barreessu hin jiru noo jee barreesse tokko dhaatutti hin jiru. Akka ijoolleen keenya na arrabsu jiru hin beektani isan nu fichisiise isan lafan nu qabe ka jehu jiru ijoolleen arrabsu jiru nu agartani. Deebisaa namatti mucaan amma shakkiidhaan haasoo jira kalaas shakkiidhaan waa hunda haasoo jira Omar. Mee walii haa gara kana lamee walitti dhiibnuti. Ati reefu rakkoo wallaahi beetiin dubbadhaa eega fiidoo baratti rakkoo maamachuu dubbeessan maa himuu dadhabde naa kakadhuuti rakkootii dubbadhuuti hin jedhu. Inni amanee bar noo jedhaanii jira jedhee marka kun hin barbaachisu gastii namni nama dhaamuun jiru arguun jirtu waan godhuu hin danda'u afaan hin qabu ijoolleen natti aarii qaba akka deebi'eetti dubbadhuun hin qabu nama sadi harkaa dhaggeeffadhu afaan oromoon beektami nama sadi harkaa fuudhetiin mucaa tokkichaa asrii qabame ijoolleen walloo nama sadi qabdi nama sadi san an baase tokkichaa gama sanitti hafe san gorraame ijoolleen natti miira biraa keessa jira na arrabsuu jira kakaleessituu fayyaa ta'e hin qabdan namni immoo waan isa madaalu seena sodaa ilma namaa kamuuf waan keessan deemnuuf hin qabnu siigalee heeratti jiraannuuf bakka jiraannu immoo maal feete namni itti wacee iyyu kun amma waan jette qabdaar miskiinni arsii kana bira jiru kun maalifiin kana waan godhinii isa biraa waa godhaa siin jee namni ka waliin nyaatu wal ajjeesu jiraami gaafa nan asii lola labsu namni hin dhaga'u gaafa warri ariyaa kana jiru wabii eenyutu hin jira namni sa'a namni waa dhufe boohoo bilbilli ulaan sinitti dhaame ulaan banina nadda walaa jee nama deemu waa hundaa'u himuu hin barbaadu of dhaadheessuu ta'a naan jaalatiin argaa kiyya isin dhukkuba bakkaan jirutu isin dhukkuba gahee an kaleessa taphadhutu isin dhukkuba lakkii an hawaasa jadduu dhaabbadhutu isin dhukkuba gaxaantummaa namaa qofatti amantani malee fayyaa ta'i jettanii gaafa nan lallabu gaafa nan lakki ijoollee keenya waliin fixinaa jiru tokkoon kee dhuftee gastii guyyaa 20 guyyaa 30 banutti yaada kennatteen beektu san irratti dhuftee halkanii guyyaan waliin dhaabbatteen beektu samii buute moo lafa baqaqee hodhaa turte moo eessaa fidde akkaan keessa jiru naa kakadhu. Nama mucaan kun amma yaa baleessu akkanaa miti barre mucaa fakkeenyaaf nagaree wanti tun nama garii akka waliin galchite yeroo. Nama akka waliin walitti dhiibanii sina kuufarni. Laal garee nama obsa meetira takka dubbannu Maamad Shurbee mi'uut qabadhu Maamad mi'uut qabadhu Umar sirraa hin gaafii qaban. Gaafadhu. Amadu. Gaafii na sirraa qabu yeroo duroo ol baatu laal. Oi gadi na buustellee reefi ati nama loogii hojjetu. Anaa si buuse wanni si buuse anuma si deebisee bara. Niitu na deebisee. Dhaabbatu baa waan si gaafadhu waan si deebisee qabba laal gaafii kiyya naa deebisi dubbii afaan jedhu. Komiin ani qabu kana jettee ol seente ammoo ati waa'ee ammaatirraa haasa'u eegalaan anaa si gabbuuse ammallee anuma si deebise. Haya komii Maamad Shurrubbeetirraa qabu Maamad Shurrubbeen amma kakatee waan kana. Quraana ati yoo islaamatti si kakateeti waan kana akka keessa jirre si kakate ati ammoo akka inni keessa jiru kakachuu ni dandeessa komii addaa ka irraa qabdu asirra nu ibsuu dandeessaame haya gaafii komii irraa qabdu nu ibsi gaa kalaan carraan keeti. Dubbadee jira yoo loqonni keenya waladda yoo hubachuu dadhabne malee nama kana gastii namni irra du'u jalatti achirraa kan kaanii kan isa shakkuu dandeenye ijoollee makanaa dhiiroo inni nutti bobbaasaa jiraatinaa kan jennudha. Inni amma garuu sanuma dura viidiyoo waraabuu jirtanii mana namni itti tumamu keessatti agartee gaafa tumaatti sanuma dhaqee iyyaa shurrubbee ol nutti hin galchinaa dhufee nama nu harkaa fuudhuu dhufe janii rakkoon qabdan. Jibbiinsa dhuunfaa qabna jaatuma ifaa ibsa sanii achitti namni meediyaa irratti wal jibbe foolomoo fi walirraa dachaafata nama kee waa godhe immoo
ergaa hagana taargeet shurrubbee godhatanii haasoftani haasonni bu'aan qabu taakka ilma hiyyeessaa immoo isa fagoo dhiisi kana bira jiru waan danda'u godhaaf malee waasa godhuun barbaanne isin jedduu dhaabbadheetiin nama jedduu dhaabbadhee dhiibee haga namni qabaa wal gadhiisee nama wal qabe harkaa guuree lammata harkaa guuree sadaffaa harkaa guureetiin guyyaa lama keessatti yeroo sadi walitti deebi'amee lallabee iyyee nama dhufee irran na gargaaru dhabee lubbuun namaa baanan aboogaa nama duratti isin qabe isin harkanaan darbine ijoolleen arsii wal qabachuu hin dandeenye warri wajjin haasa'uuf miseenjera garee godhees ni baqate artistoonni sagartee akkasii manguddoon biyyaa goone sunis fashale sanuma fashaleessuu dhufani ani gaa eegana nama lolaa isiniin hin jiru dhiisaa isiniin hin jiru isinis oromoo bakka lubbuu tanatti lubbuu nama naa olitu dubbata humna kiyyaa oli galatooma warri naa qabamtanis warri diddanii lubbuu narra baaftanis galatoomaa je'eetiin baheen jira isin jeddu bahuu mirgaan qaba namni hamma dhiibuu qaba hamma dhiisuu qaba isiniin jee afaan oromoo kanaaf faalladha moo akkam soo gidda ofii jettu mi'aayi dinnaan fira kee dhagamma kamtaan tana oonan of mare malee eenyuun namaraan hoggaan aniyyu na wajji dhuftee yoon iyyine ani sihi ati ana ka irratu narraa irrata hoggaa san calliftee dalagaa kee dalagataa nagaan dubartii ol naxxanii kooflaa garee gandummaa keessatti gad deebitanii waan achitti xaxxan tokko tokkoon guurratanii horiiwwan faayidaan qabu hagas Umar yoo nama dhugaa taate dhiifama gaafadhu khalas. Yoo dhugaa barbaadde amma dhiifama gaafadhu. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam alaikum. Ani simbira deemu barbaada koomentii wayii argitaniitti kan na sensiftan dura barreessaa ture. Amma carrama mana kana argachuudhaaf kaniin koomentii barreessaa ture. Ila obboleeyyan kiyya Maamma Shurrubbee na beekuu baattullee tolchee sirri si beeka. Miidiyaa kanarra waliin jirra. Miidiyaa kanarra waliin turre. Maqaa 99 maqaa waa hunda dhooftee kakattee jirta. Yoo kakachuullee baatte sabboonummaa fi namummaa kan kee arsiif osoo hin taane namaaf osoo hin taane oromummaa keetiif ilmaan oromoo waliin jiraataa jirta. Namummaa keetiif ilmaan oromoo waliin jiraataa jirta. An arsii keessaa isa tokko. Sigalee oromoodha kan dhaladhe kan itti dhaladhe arsiidha kan dhaladhee fi oromoo kan irra jiraadhu oromiyaadha kan jiraadhuuf illee oromiyaam garuu wanni isin beekuu qabdan nama akkanaa sobaa kan akka Umar kan seensiftanii maqaa arsiitiin bakka arsiitiin seensiftanii jechoota baay'ee Shurrubbee isin jettee yeroo darbattu jechoota kan kee keessatti akka of eeggattuun barbaada. Laala hin dhiisu maaliif adda hubatuu qabda isin hoggaan jiru isin hoggaan dhaggeeffadhu. Isin hoggaan jiru uummata arsii biyyarra jiru osoo hin taane isin warri hin jiru warra waldaa ijaarratee garee ijaarratee shira achitti xaxuudha. Meena warri waldaa ijaarratee afoosha qabullee ila warri waldaa ijaarratee afoosha qabullee saniimi warruma nama tumuu fi wama kanarratti waan dubbatu gabbu'ee mari'atu. Shurrubbee laal yaada takkatti masii kennee bu'a. Warri waldaa fi afoosha ijaarrateellee arsii bakka bu'ee miti. Kaniin achi afooshaaf waldaa ijaarratee guruppii bakka bu'e wallo bakka bu'e Shurrubbee bakka bu'e tiimitillee kaati jiraattu maal ofiif ati ani ilmaan arsii waliin ilmaan obboleeyyan kee wajjin hin jira jette dhibba keessaa dhibbatti ragaa waliin baaste mudhifte ani waan kana keessaa harkan qabu jette giddii namni Shurrubbee achi si galchuu jiraate kallattiin si dhufee si barreessee kallattiin si wajjin haasa'u mirga isaati. Saanni isaa waan barbaadan seeman amma kalas yaadni keenyaa ta'ee jira ni fixatta waan inni irraa barbaadamu. Akkaan wayitti seenuu barbaadan ani immoo manaama. Waa ibsitti maa jiran dhaggeeffadhu Shurrubbee. Ani qooca irraa si wajjin haasa'u illee argadhu tarii namni illee nan beeku akka nama tokkootti si hordofa yeroo araaraatti si hordofa yeroo wal dhabde tokkootti seenaa hunda si jala jira. Yaada nama ammootu waan argitee madaalta waan irratti argitee isa kabajita waan inni hojjetuun isa kabajita. Anadhaati kana dubbattee si hin kabaju. Hojii kan keeti hojjetaa baatee hojjetaa dhufte si kabaja. Arsiin namni si jaalatu, Oromoon namni si jaalatu, Wallagga namni si jaalatu miileenataan jira. Nama tokko lama argaa kan kee feeneef jettee dhufte atakka kan keetitti walola kana dhaabsuu hin dandeettu. Maaliif? Akka namaatti dubbatta gasti isa irra yoo jiraatte dhooguu hin dandeettu. Si seensuu danda'an. Garuu maftii ammoo dhooguu dandeettuun hin qabdu. Jala teettee amma fakkeenyaaf Umar kun ati jala jirtaa yoo jettu
Hennaa jala jiraachuu isaa argu. Noo isaa maaf hin argin? Noo inni jedhu san maa barreeffama san hin argin? Nama dharaa akkanaa kana fiddanii maqaa nama tokkooti hin dubbisina. Ijoolleen kan nama saamu jiru, kan wal fixu jiru ilaalaal. Obboleessa kiyya. Ijoolleen badii qabu yoo jiraat guruppii wal ijaareera dhugat. Ka ummata saamuu barbaadu, ka arsii maqaa balleessuu barbaadu, ka walloon illee ummata nagaa maqaa balleessuu waliin buusuu barbaadu. Guruppii qaba ummanni kun. Ummanni guruppii qabu tarii namoota akkana jarjaranii waa dubbatan kanaa miti. Amma fakkeenya guruppii kana keessatti akka nu irratti illee Rudi monitara sana yookaan namoota ijaba ol nag namoota gurguddaa jala illee darbaa. bakka shurubbeen hin jirre sunni kun Galchaan jiranii bar galchaan jiranii monitara qabu. nama akkanaa kana fiddanii nama akkanaa sobaa kana fiddanii maqaa kennan Rudi, dhageeffadhaa namni tokkochi jechuun yoo dubbatan namni tokkochi ol seensaa tokkochi nama haasaan nama jira gabbuusa jaatu gabbus yaadannoo qaba. Neena nama gua afaan lamaa dubbadhume. hin dubbata qeerroo nama akkanaa sobaa kana fiddanii irraa yaada fuudhina. Maammal shurrubbee yoo taate yaada dhugaa yaada nama ijaaru dubbataa jira adhallee borullee. Anammoo akka kiyyatti dhaamsisaaf dhaamu yoo jiraate hanga dhumaatti warra guruppii wal Taphataan ijaaree kiyya na biraan jiru rooba jira. Oo sagaleen kiyya jira. warra guruppii ijaaree illee beekaa jirta. Boonaa seeqanii ol galchume. Hallichaa maqaa arsiitiin deemaatu illee beekaa jirta. Hallichaa maqaa arsiitiin taammachuu darabiyaa keessa wal ijaartee akka siqoo roobaa waan fuutu dhabdee waan nyaattuu fi waan fuutu dhabdee ilma namaa irratti du'aa fi qalma labsite argaa jirta. Gara arsitti gara Oromoo arsitti asin geessina yoo rabbi jedhe ammoo ka wallos ka arsis guyyaa tokkocha ifa baatee rarraafamuun isii hin hafu. Amma immoo nu uffattee deemuu qabu. Ammoo wali buusuu fi uummata wali buusuu fi uummata nagaa Abboonaa mudatara seeqanii bar. gonkuman barbaachisu. Boona nama galchi. Ruudeen ammoo akka kiyyatti wanti siin jedhu barbaade nama akka amma seensifte kana umar Yaa adakkaran jiraayye. ati jalan jirtu ka jedhu kana seensiftee nama walitti hin buusina. Dhibba keessa dhibba daariktii nama shakkitan. Akka dheengada dabbaal mootii gaaraa seensisee nama mucaa ajjeese dhibba keessa dhibbatti akka firdibeetii sanitti wali waamsisee akka nama dhugaatti qorataa ture sani qoradha. Qorannoota akkasii qoradha. Seenee ani hin kakadhu jedhe maaliif maamma shurrubbee maqaa balleessare? Maamma shurrubbee dhimma kana keessa an baheera jedhe. An harka keessaan qabu baheera durillee adhallee jedhe. Waan keessaa qabu yoo taate isaa fi rabbitu wal gaafata malee namaa miti. Kaan ammoo ragaatu itti galcha. Waan ragaan qabne hin fidanii nama qulqulluu maqaa balleessuu hin barbaachisu. An akka ijoollee asitti ammoo wanti jedhu barbaade ijoolleen keenya warri walitti bu'iinsa kanaaf shoora guddaa taphatan warra miskiina qaltanii qalchisiiftan ila ka arsiitu qalchisiise ka wallootu qalee ka waltoo qalchisiise warri lola kana keessa hirmaate obboleeyyaa ofii warra qale gamaaf gamanattu jechuudha. Isinii galee ija takkaan akkasitti ilaalla malee wallootu arsii qale arsiitu walloo qale waan jedhamu nuti walakkaa kanatti ilaallu. Ka laallu lola kana ka'ee galchiiseetu jira duuba taa'ee mana taa'ee manatti shoorbaa dhugaa qincee manatti dubartiin bittee fi mana shugguxii bittee fi ijoollee miskiina karatti baasaa akka birriin bu'uuf akka faayidaa argatu warra faayidaa dalagataa nantu jira. Isin homaan beekta warri gastii irraa nuti homaan beektu warra mana Hayya dhugaa kee takka maaltu keessaa si baase yoo naan jette amma naa fi ati akka tokkotti haasa'u jirra. Gubaan kiyyaaf gubaan kee tokko ilaalchi kiyyaaf ilaalchi kee tokko. Ani gaafa gandummaan kunu biizinasaa jedhee jibbee keessaa ba'u namni nama qabatu hin jiru jee dhiiroo galgala sa'a lamatti asrii ijoolleen arsii mucaa tokko qabde kacaffa tawalloo dhatte nama sadi walirra artee fidde ibroo fi sa'aat miseenjeraan dhaanatti dhaani maraataa dhufeeti ijoollee san harkaa guure himee bakka kiyya ta'e yaadda gaafa nama sadi kan hin danda'u gama kana ati nama sadeen kana naa baasa naa kenna amma booda jaarsummaa biyya san gufachiiftani gannaa dhiisaa jeeni gadhiise. Tokkicha ijoolleen asrii ijoolleen arsii qabde tuni isinis gadhiisaa jenneen nama sadi gadhiifne wayni hafatti shakkina nama san gad hin dhiifamne yeroo san lubbuun darbe dhageenya maal jeen itti fixaa fi maammeen hin himinaa meediyaa irratti araara biyyaa kana gufata ilmaa baluu aanatti wal galchuu deemna jenneen deebi'ani wallooyyen nama sadii nama harka jiru gan nu dhiifte fidaa gorraa janii labsan maammee fi itti fixaa deemaa deebi'aa jeen miseenjera keessa sagalee itti qabe maqaa isaa 99 natti haa ta'u dhaqan gastii san jala isaan dhannaan itti cufatan asrii mucaa tokko kaamata 10 fidan yeroo isaan mucaa amata 10 fidan tawalloo ammaas magriba nama tokko fidde ati yoo nama keessan dhugatti quuqamteef muutii godhadhame warri kan ilmi arsii osoo nama jiru
ilma walloo fiddee hoggaa gorraatu jibba arsii qabdu mul'isu jirte moo jibba walloo qabdu mul'isu jirte ila inni kee gamanaa jira itti fixaa fide ol naqe ijoollee walloo maammee fi itti fixaan kun dur harka dhiigaa ta'anii sarra jaarsanatu godhe iman guddoo sanii waa deebina maaliif mucaa kana qabdan bara asriidha ijoolleen arsii mucaa tokko qabde fidaa gastii isaa maammee fi itti fixaan bilbilattidhaan istiraan dalagaa boodan deebi'ee gastira dhufa araban na bira jiraa jee dhufuu dide mucaan sun asrii nama qabe ijoollee walloo mucaa tokko magriba qabde mallee beek ka asrii qabe moo ka magriba qabe sadaffaan itti deebi'ee beek nama harkaa fuudhu hayyee kanaas hin dhayinaa namni quba qabu ni jira yeroo san mucaa dha'u jiraniin hin tuqinaa jeeni maammee ol galchee itti fixa ol galchee qubaan hin tuqinaa mucaa kana gallakkisa aboo kalee'u nu ganamne mucaan kaleessatu du'ee jira sadii nu harkaa baafte harka kutanii duddarra kaanii gad hin dhiifnu sun yoggaa bahee agarre malee jan hayyee ergaa shakkitanii itti fixa isa kanaas isa saniis isinirra dhiise waan inni itti sin kenne kana galmaan ga'a jeen hayyee marabba mucaan sun dhufuu hin dhiifne ani gadi bu'ee miigastii sanirra saadii fi ibrootti haasa'u jira wallaahi laazim mucaatan akka dalagaa arabni irraa deemen as fidee daqiiqaa 10 hin taane ableen shakaashakanii ajjeesan jechuu mucaan arsii immoo ijoollee walloo harka jira akkamitti itti deebi'ee lubbuu mucaa tokkichaa saniitu oolchuu danda'a hayya akka namatti haa yaannu arsii taanee walloo taanee osoo hin taane akka namatti hoggaa yaannu namni kee harka namaa jiru meediyaatti as baaftee nama cafaacafta ableen akkamittiin ijoollee sanitti achi deebi'a fudhatamaan ijoolleen sun kalee na dhageessi gaafa nan nama lafa qabee lubbuun namaa baate ummata san biratti jechi kiyya ni deema yaanni kiyya fudhatame ni qaba lammata sadii deebi'ame guyyaa lama keessatti rabbiin isin uume bakka kiyya kana dhaabaa of laala kaniin an qabu hoggaa naa qabame gamni kaan hoggaan irratti kana balleesse akkamitti lama yoo dhugatti arsoomni keessa jiraate ilmi arsii osoo gamanaa taa'u walqixxee gadhiisaa inni shakkina osoo ijoolleen jettu meediyaa irratti as baasanii mucaa sana akkas godhuun kunoo nu akkana goone akkana godhaa jechuudha lola kana keessa gargaarsa sassaabamuudha na didan harka na darban kutaa kamuu qabuun hin danda'a kuni maaliif ta'e ijoolleen garee na wajji jaarratte immoo yeroo masanuu garee san diiddee kakuu diinne soomana guyyaa 3 soomannaa jettee yaate nama bakka namni itti qalamuu fi bakka namni itti tumamu hin jirtu ani hoo ka waan kana lagate aboochitti deebi'ee ijoollee walloo eegana afaan isinitti dhufuun hin danda'u afaan isin dura dhaabbadhuun hin danda'u gama sanii sadi ganame amma nama lolaa isiniin jiruuf rabbiin na gaafata nama ajjeeftan garuu azaaba alatti isin gala dikatti isin gala nama ajjeesuun faayidaan qabu akka namaan ta'ina ummanni kun nagane dhadhabe iyye isin jedduu bahe namni hamma dhiibu qaba hamma dhiisu qaba jeetiin meediyaa irratti ol bahe hawaasa guuturratti booyetiin aboon isin jedduu bahe gama san qabuu hin dandeenye akka namni dhumu barbaadama kanaan maallaqni sassaabamuu barbaadama ummanni kun arsii osoo hin ta'in diina arsiiti osoo mucaa arsii harkaa qabdanuu nama san ajjeesuni diina arsiiti malee isaan arsiimi ummata agartee rabbi sodaadha namni nama ajjeefte aakerri kee aakeras si bada dhalas si gala dikas si gala ani garuu isinii dhaame yoo rabbi isinitti fedhe nama tiktookii viidiyoo isinirratti waraabe hoggaa qabdan hoo bilbila isaa agartanii miitan malee nama jawwaalan qabne miidhina nama bakka malee jiru miidhina hiriyaa wajji nyaattan hin ganinaa jeetin hundaa dhaamee gastirratti deemee jechu badiidha shurrubbeen gantuun kana nama naqacare jira jaarsummaa inni wajji jiruu dhaqee nama qalchiisu jira kuyyuubboon bakka magarteen jiddi an of qabuu fi rabbii sana uume fi haala kiyya jijjiiruu dhabaafi malee warri na wajjin kakatee sana hojjetaa ture nama jechisiisee ammallee qalchiisu jira ana maaltu na uggure maaf ashurrubbeetti garuu waa hunda achi jala jirta noo isaan an barreessuun argu achi jala jiraachuu kiyya ni arga isaan an bilbila keessan bilbilee mucaa baale bara bona isinii jechaan kijibaan hin kijibin hin qabu kijibaan ta'e keessatti fincilaan dawwaleetiin aboo rabbii jaa silaa hayyee dhaabbatu diddani isin dadhabe warra baalee kana gannaa dhiisaa jeeni gasti irratti ijoolleen hayyee warra baalee kana gadhiifna gadin dhiifnu irratti ijoollee walit deebite namni haqaa akkatti deemu qaba soobni faayidaan qabu dhiiro jibbaa qabdan kalas namni tokko maaf dirqama isaa bahata maaf waa raawwata moo shurrubbeen qaariyaa kana nama gaalee gaachina ta'ee fi nama kamisitti uumamee gaddachaase karee asit dalagu ka uzbaa ni beetta gola roqaa kana agartee mooraa kiyya gama duubaa kana ijoollee arsiitu jira
Ijoollee qarra irratti ergineet nama qaryaa san dhufu eegaa jennaan dur qawween itti kenna amma qawwee namatti kennuun amanuun. Dur hoggaa lolli ka'e ijoollee arsii qaryaa irra deemen qawwee 6-7 kenna itti arraffamaan turre gaafsanis arsiin anumaan rabsuun jiru suuraa kiyya baatanii safaaraa dhaqutti hin jirani. Nama tasliisii qabame an hoggaan asii gaddachaasu akkam fedhani wanni fedhan shurrubbeen gabbee miskiina haatumu shurrubbeen gabbee ijoollee bira jirtu tana gandummaa alabsu nama shurrubbee wajjin viidiyoo waraabetu nama keenya tumuu jira haatumuuga namni gaafa si bira dhufe suuraa si waliin ka gaafa ati dalagaa qabdu si bira taa'ee dalagata gaafa si biraa deeme kullu waa hedamma suulalarraa iyyatu haadha isaatu akka fedhe dhaamsa dhaamtaaf nama ni gorsitani qajeelchita gaafa waa hojjettu dhugaa rabbiitii fi dalla lammii eeggattee hojjetta hayya bulguun nama keenya fixe kana barbo'an kaa ilmi obboleessa kiyyaa gorraameen ijoolleedhaan miira keessan galinaa jee qawwee 18 namarraa hiikee ijoollee fira kiyyaa kaniin adeera ta'uuf asii ari'e. Duuba akkam sinii taana gajjee hudduu sinii kennu natti raftanii lakkii jeen nama jedduu seenee nama ilma arsiin nama harkat dhiisee ka biraa ajjeesu diinaarsitti beekan. Kalas dhugaan lafarra jiru kana osoo namni kee nama harka jiru nama miitu dhiiro. Osoo namni sitti deddeebi'ee jaarsummaa biyya keessaa kana gabbuufne hammaan danda'u dhiibe hammaan danda'u deeme gaafa kophaan ta'e munni tokko ni haara malee hin buqqa'u lakkii arsiin si ajjeeftu walloo taa'e wallo arsii ciisiif walloon si ajjeeftu jedhu barbaadde moo jaarsummaa nagantan jee isinuu nagantan jee hawaasa miskiina womaan beenne nyaatee garaan qabnetti gamna baasuu barbaaddanii harmallaan waggaa 50 waggaa 40 waggaa viidiyoo waraabu. Seetubbaan hakka nadhootti mana keessaa obumsu hawaasa irra na bobbaasuu fedha hin fedhu qumaara maanoo namaan tuqu sani rakkoon kee buutuun nagaatti. Shurrubbe mee afaan lamaa nabu. Ani carraa muka garee fuuldura jira obsa muka carraa waliin dhaggeeffataa dubbannaa Iboo akkam irraa ta'an ulfaatu jiraan jiru keenya kajala reedu jaraan hakeete. amma dhuftee os kaa'ate amma dhuftee obboleessu laala amma kanaa ture shurubbee mootu godhadhu ulfadhu laala amma kanaa ture obboleeyyanii rabbiin akarraa karaban ergama rabbi alayhi salaatu salaamii qulila qoluu kaana murranjee jalqaba ijoolleen teenya taarsiituun manni keenya haarsii kun warri rakkoon isaan qaban reefu tanaasoo jiru akka bani Israa'el hamtuurraa waliin dhoorkan hamtuurraa wal dhoorkuu keessatti shoora gaxaanaa qaban jechuudha mucaa tokko fuudhanii biraankii godhuu eegalan jechuudha uffatatti kaanii eegala gabbaanii biraankii jaan jechuudha. Ijoollee walloo achi booda lafaa kaatee utaaltee nama kana qabu eegalte. Maalii fi rakkoo amma mucaan ammoo mara siin jette mucaan diraatii isinirraa bu'aa lubbuu namaatti namni taphate akka lubbuun baate ka barbaadu gara tokko naa qabame garaan danda'u qabe osoo mucaa baatee iddee dhabanuu iddee anas ni gaafata yoo iddeen du'e arsiin nama du'e kaasuu hin dandeessu gaafa piraankii sanii beeki namni sun kan keessatti irratti uumamee dhabame. Yoo du'e arsiin nama du'e kaasuu hin dandeessu. Obboleeyyan keeti harka bitaan harka mirgaan murini walloo ana ajjeefadhu dhaabbadhu lakkii shurrubbee sirran dabarru. Dhaabe ijoollee sana gabbayee kan nama qabeenyi. Fiidee itti fixaa fi maammee sanillee kakachiise eeganaa yoon gandummatti hirmaadhe kaniin dhale naan guddatin kaniin facaase naan margin miseenjera kakachiisetiin ijoollee bira fidee maammee fi itti fixaa kana. Kaleessa harka dhiigati namni badirraa barata amma kakatanii kakuun abbaagan kakuun erbee mi'i agartee hin duutu hin buutu namarraa hin buutu. Amma booda yaada jiru isaan hin marihadhaa manguddoo biyyaa sanitti deemna nuti. Bara obboleessa dinagdee kiisha keenya baafneti manguddoo qe'ee keenyaa fuunee bakka biraa hunda geessine. Akkam isin yaa ta'u barbaaddan shurrubbeen. Kunoo ibsaan kun as jira gaafa obboleessi ibsaa kanaa tumamu. Obboleessi ibsaa kanaa qabamee mukni itti dhiibamu ibsaan asii zarraaf jee utaallan nama ibsaa kanatti qawwee dhayan ibsaan kun baabiiftuti har'a biyya jira garuu guyyaa darbe maal je guyyaan darbe irratti maal je aboo baga badiina oolchite namni nama guddaa wajjin nama guddaa inni haa dubbatume maaf barbaachise inni dhiirallee yoo shakkee waajee ta'e beerri guguddaan ayyoo naa ta'u kaniin anuu fuudhaan hayyamne namni guguddaan namni areeda arrii akkamitti waa biraa qara viidiyoo hoggaa waraaban aboo mucaan kun hamma danda'u iyye tur mucaan kun hamma danda'u iyye haga danda'u jedduu dhaabbate jedduutti laffa'e humna isaatii ol gamteefi yoonnuma galee gandummatti galee lola labsee'u
dhugaa qaba ijoollee keenya gane warra isaa kakateetu deebee nama qalchiisu jira ni dadhabe namni agartee gaafa ati har'a Arsiitti dhalatte yoo walloon sii qabamee ani sii qabamee namni biraa ka Jimmaa tokkoo fi ani wallollee an sii qabamee la inni sun sii qabamuu dideen ajjeese situ lola seenaa bar jaarsa agartee bakka dhugaatii dhugaa kenneeti kasii dhaabbate irra gortee lolta ijoollee keenya qabamee naa qabamee du'e jedduu ba'uun anattuu caba gama sii keerin qabu silaa akkasanitti ijoolleen Arsiidhaa naa qabamtee ijoolleen keenya qabamuu dide wallaahi haga qeetti deemetiin ilmaa baluu abaluuti jeetti deema arri faayidaan qabu. Namni nama 6,800 amma nama tokkocharraa osoo hin taane an akka nama tokkotti dhugaa jiru si himeetiin jira. Namni tokkochi dhugaa namaa himu namni hundi namaa himuudha. Waa hunda harkaa qabnaa nama lola kana keessa hirmaates bakka hundaanuu harkaa qabnaa gara jiruun ammoo. Carraa walii kanna nama tokko irra deebinaa carraa walii kanna. Gara falaa. Nagu yaadachiisa bicha yaadachiisa bicha. Maqaan isin yaayamte mucaa ibsaa jiruun kana gaafa ila atummaan afaan keetiin mucaa ibsaa jaamuun kana gaafa obboleessi kee qabame akkam wal gootanii jiin Itoophiyaa jiraarraa meeshaa jira beek obboleessa isaa gaafatuma. Miyuutira jirtaati miyuutira jirta reedu. Rutte miyuutira jirta rutte. Ibsaa anaa galchee Maamma Shurrubbee wajjin ture hammeenya Maamma Shurrubbee yoo beekanii ibsaa jeetiin galfadde. Mee kana booda ibsu reedishaa kiyyaani. Jaalataa sabaa tokkollee galchiisa boodaan jaalataa sabaa galchi ruddee waggaa booda. Jarraa namaa kana uummanni as jala jiru kunis dhagayeetteeti waan takka jarraa barbaada laalamoonni jechuu barbaade Arsii ogiyyaan Arsiinis uummata guutuu miti badaan tokkootu burtukaana tokko.